harkaa fuudhanii harkaa bitanii. Ol utaalee sitti cuqqaali. Maallatti. Poolisii ta'uun barbaadu. Sadaffaan shufeera ta'uun barbaadu. Nama sadeen kanattillee nama hojii sadeen kana qabuttillee saayiboomус jaalachuus hin barbaadu. Maaliif? Yaani na hookisee garaanis tiirira. Guyyaa yaani na hookisee garaanis tiirira. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyootti bohaaraa irraa barannu hanga xumuraatitti na wajjin tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu na barreessaa gara viidiyootti. Akka odaatti iddaan jabaadha caayaa rakkataa tahaa bal'adha. Kileensiin bahin isin lameen jirtu isin halagoo manaa fi bara. Jaalalli dhugaan jiraachuu isaa ija koonan arge jedha. Haa ijaaru baan ijaaree naan hindi godhaa gadee. Inaafu baan inaafee mansinniisu jaalallee. Yaada duulaa kushururu yaada duulaa yaa bareedu nyaara kuulaa. Viidiyoon kun namoota hedduu ajaa'ibsiisee miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irra deemaa turee jira. Torbaan kana maaliif yoo jettani namoonni tokko ilaalchi namoonni tokko nama qaama miidhamaa ta'eef qabu sirrii waan hin taanee fi isiin kana gara duubaatitti hambisteeti akka arginu kanatti itti heerumtee jetti namatti tola. Namoonni hedduutti tolee umurii dheeraadhaa horaa bulaa jedhanii eebbisanii jiru jechuudha. Isinis mee yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Waaqoo isa durii waggaa 18 sana dura amma argatte maal jettaa? La tokko jireenyatti garmaleen dhiphatanii jedha. Lammaffaa immoo jireenya keessatti wanti ulfaataan si mudachuu danda'a waan ta'eef yeroo hundumaa reedii ta'e jedha. Filaanii baafachuu dandeessa garuu jireenyi kee harka Waaqaa keessa jira waan ta'eef nama jaallattu dhabuu dandeessa, maatii kee keessaa du'aan dhabuu dandeessa, hojii barbaaddu hojjechuu dhiisuu dandeessa, barumsa ati hojjette si fayyaduu dhiisuu danda'a, karaa addaa immoo uumaan kee si gaggeessuu danda'a. Waan haaraadhaaf reedii ta'e sammuu kee banaa godhu yoo dhibes yoo argatte nama jiraatama see jechuudha. Jireenyatti garmalee hin dhiphatin. Akka ofii keenyaa yaadnetti yookiin akka ofii keenyaa barbaannetti jiraachuu dhabuu dandeenya waan ta'eef of eeggannoodhaaf jedha. Laalamee waan isaan hojjetan agarsiisa. Laala harkaa fuudhanii harkaa bitanii. Guyyaa guyyaan karaa ittiin nama saaman jijjiiraa dhufaa jiru akkuma argine kana akkanatti nama saamuu yookiin akkanatti nama harkaa butuu eegalaniira waan ta'eef of eeggannoo guddaa godha. Viidiyoon kun namoota hedduuf viidiyoon kun namoota biraatiifis hin fayyada waan ta'eef laayik sheer godhaati namoota hedduu bira akka ga'u taasisa. Maaliif viidiyoo kana ilaalanii of eeggannoo godhu waan ta'eef. Ol utaalee sitti cuqqaalee. Ol utaalee sitti cuqqaalee. Maallatti cuqqaataa? Maallatti cuqqaataa? Dinqaa booda irra deemee mee dhugumatti naan galle irra deemee gaafachuu. Ol utaalee sitti cuqqaalee. Ol utaalee sitti siraadha. Anoon beeku. Ol utaalee sitti cuqqaalee. Tafkii. Ol utaalee sitti cuqqaalee. Haa xumurume. Ol utaalee sitti cuqqaalee. Gaafii akkamiiti? Deebii gaafii kanaa namoonni beektan koomentii jalatti barreessaa. Bishaan gara duwwaatti dhuguun faayidaa gurguddaa 11 akka qabu beektu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قويا هرا فايدة بشان غرا دواتي أقول قبل سني فيما هجت أمور سجنتاكيات نوردفا. فايدة بشان غرا دواتي أقول قبل كيسا توكو مرزين كاما كينيا كيساتي هل كان أو مشاميبول أكا كل لاو تاسيسا. أكا سمس غراتي كينيا أكا كل لاو تاسيسا. أكا باهي بيلو فنقول. ولنياتي سي كاما كينيا كيساتي أكا باهي يغجيفا متاسيسا. Ulfaatini qaama keenya akka hir'atu taasisa. Carraa dhukkubbii cirracha kaleetiin qabamuu keenya ni hir'isa. Dhukkubbii mataa nurraa hir'isa. Dandeettii dhukkubbii ofirraa ittisuu keenya ni dabala. Anniisaan qaama keenya akka dabalu taasisa. Gogaan qaama keenya mucucaatee halluu gaarii akka qabaatu taasisa. Rifeensi gogaa keenya irra jiru fayya qabeessa ta'ee akka sirnaan guddatu godha. Kanaafuu garaa duwwaatti bishaan dhuguudhaan faayidaalee kanneen haa argannu. Olbuuti. Olbuuti, yes. Asirraa osoo fudhanii tilmaama. Olbuuti bara yes. Mee maal haa jennu kana baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Kan lafaa hanqateeti jechuudha. Konkolaataa gubbatti akkanatti wal lolu sirrii miti wanti akkanaa kun dhiisaa sirrii miti. Poolisii ta'uun barbaadu. Sadaffaan shufeera ta'uun barbaadu. Nama sadeen kanattillee nama hojii sadeen kana qabuttillee saayiboomus jaalachuus hin barbaadu. Maaliif sababa isaa himi? Nama sadiin kanatti gonkumaa heerumuu hin barbaadu yookiin hiriyyaas ta'uu hin barbaadu jettee jirti. Maaliif akkas jette? Sadan kana qofa jibbitaa jechuudha. Narsii ta'uu hin feetaa? Sadeenti riizinan qaba si galee. Tokkoffaa barsiisaa yoo heerumtu ta'ee ganamaaf galgala hojii manaa maaliin baasa jee mataa si gubbaa ta'a asii taa'eeti eeksii fi raayitii jechaa maraata mana keessatti achi jechuu. Boru maaliin mana deemee barsaa maaliin sagantaa maaliin baasa jaa yeroo siif hin qabu jechuu barsiisaan tokkoffaa. Taaptaap godhaa seenaa jireenya keenyaas nitti maarraa karoora ayyee. Shufeerri lammaffaan bikka deemutti ilmoo qaba shufeerri. Kanuma ganama dhaanii kwaa ilmoon keeti kwaa ammas hulumaa ati hulumaa banaa oolta jechuu ganamaa galgala. Ayyee kan poolisii hoo? Poolisiin immoo diina baay'ata. Jaarsi kee poolisii diina baay'ata. Maybe namni sun waan haate san maybe haati jalaa dhukkubdee fa'aa rakkoo takkaaf hatuu danda'a. Sababa inni qabeetti namni sun yeroo jalaa du'e jaarsa kee ajjeesuuf barbaadan. Jaarsa kee gaddeem ol deema xalaata baay'ifata. Yoo waan takka waatee jaan ajjeesan jette ganamuu hirriba nagaan raftu jechuu. Kana hundarraa sadeen kun yoo hafee onarraa. Bakka haaf. Haasittaaf. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin irraanfatinaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti turtii.